Kunooti gaa bilbila qarshii tokko qofaa seensifachuudhaan bilbila nama barbaadanii bilbilachuu dandeessu jedhe teknooloojii haaraa qabannee dhiyaanneerra. Banjiru jedhe. Asai. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Yo. Kuno wanyaan ulle amne mukanya neka. Biyo unkuro keessatti dhalanne. Biyya maal keessatti dhalanne biyya inni waan ka'e dhumne dhalanne wallaalle amma waaqayyoessa wallaalle biyya meeqa jiru keessa bidees kennu kaa. Amma mee qoyyoo jiidni bee aayidiyaalojii akkamitti dhima biyya na keessa. Yaa mee ati immoo deemtee lafa wayiitti buuta. Hojii dhibe malee aayidiyaan hojii jiraamna bukkeeyyuu. Maali gaarsa? Hojii ajaa'ibaa tokko in hojjennaa nama lama barbaade laa wantichi qofaa ta'e inni isa kanaan dura. Nama hojjetu sababa ta'eef ajaa'ibaa tokko namni natti himee waan jiruu fi isa hojjechuun keenya murteessaa. Audio Jungle. Eeyyen maamila haaraa hojii haaraa teknooloojii haaraa qabannee dhiyaanneerra jedha. Kunooti gaa bilbila qarshii tokko qofaa seensifachuudhaan bilbila nama barbaadanii bilbilachuu dandeessu jedhe teknooloojii haaraa qabannee dhiyaanneerra nuti. Eeyyeen kottaa asuma jirra neetwoorkiin badus neetwoorkiin dhufus nun garaagarummaan keenya hin jiru jedha. Asuma bilbiladhaa jedha kunooti. Asii bilbilattuu asii haasoftu jedha. Teknooloojii haaraa qabannee dhiyaanneerra. Kunoo asuma jirraa bilbila jedha qaba. Haala kanaan haala ajaa'ibaatiin kottaa jedha qarshii tokkoon haga barbaadan haasoftu isiniin jira. Maamiltoota keenya ta'aa kottaa hirmaadhaa jenna. Yoo barbaadan qarshii isin harkaa fudhachuu dhiisuus hin dandeenya. Bilbiladhaa jedha gaa. Kottaa asuma jirra yeroo hundaa sitti nu argattu. Kottaa jedha isin simachuuf nuti qophiidha yeroo kamuu. Sa'aatii gabaan jiruttis sa'aatii hin jirrettis dhuftanii fayyadamuu dandeessu jedha. Qarshii tokkoon haga barbaadan haasoftu jedha. Obboleessa koo eerattati. Eerattan jedhamaa nama karaa deemu. Karaan deema ka. Akkamittan jedhamuuti bilbiladhuu edheen isi kadhachaa jiran. Qarshii tokkoon bilbilachuu dandeessa. Haala barbaaddu. Bilbilli kunoo teknooloojii haaraan dhufe maal asii kenna? Bilbila kamaa. Bilbilli as jira. Bifa haaraadhaan bilbilchiisuu eegalleera. Lakkoofsi kunooti gaafa qarshiin tokko sirkara. Kenni kan keedhaan cheekiin goonuu reeyaan koo maal gootati? Anoo bilbila. Sitti agarsiisa gaa. Gaafa bilbiluuf jettu jalqaba kana tuqxu hin banama. Qarshii kee gashattaa bilbila keetti naqattee bilbiluu dandeessa jechuudha. Ada mana kosii jaalallee koo. Rakkoo kee argeera jechuudha. Fuula kee irraan dubbisaa rakkate baay'ee rakkachaa jirtu. Bilbila dhoorayam. Amma bilbilachuu dandeessa. Qarshii gashattaa sana booda bilbilachuu dandeessa jechuudha. Bilbila. Akka inni bilbiluuf hin bilbille gaafa qarshii gashite gurratti qabattee ni naasofne na gaafatta. Si biran jira. Amanuu? Amanuu dhiisii waan barbaade yoo ta'e kun amanaayyuu yoo ta'e hin bilbila. Qarshii tun gashatee gurratti hin qabatin. Qarshii asii bantaa qarshii gashatta. Qarshii. Fudhatee deemuu kun qarshii gashiiti bilbilaa sa'i. Du'a 9 12 13 15. Maal nombo? Eegi. Obsa barbaade. Maal nombo oyin siin jedhee. Maaliif hin bo'u? Amma ati callistee haasa'uu hin dandeessaa? Callistee haasoftaa meeseejiidhaan galaaf teknooloojiidha jechuudha.
Waa ati haasoftee ma sokkita? Ah. Ofiisaa waraabee kaa'ee meesheejii dubbifatta. Maal Ada mana. miisajii ani dubbifata reeffa Saantima maaliif fudhatta? Ega dawwalattee ega bilbilattee booda saantima fudhattaa? Waan akkasii jedhamu hin jiru. Baanji. Bilbiluu barbaaddee? Deebis. Saantima gashadhuutii bilbilachuu Waan ana keetis inni seensu deemu sitti hin fakkaatin. Baanji ruun jedhee. Haasa'ii callisiiti. Waan barbaaddeef waan itti haasa'uu dandeessa. Kasi. Haasa'ii naan diddee dhimma keeti maalan godhen? Afteen herregaa keessan illee gaamin hin jedhure. Waama tokko hin jedhu. Baanji ruun jedhee. See tokko gashitaniiti see lama gashiteen sadii moo afur yaalti. Lama gashanii sadii moo afur jaaluu dabalachuu dandeessa amma jechuudha. Hin gashita. Haasa'ii gaama waan barbaadde haasa'ii isheen booda argite dubbisti rakkoon qabu. Dhaamsa kee dhaammadhu waan dhaammadhu. Nagaama. Nama garaa jireenyaaf garaa guutate du'uu deemaa jiru fakkaata waan ta'eef dhaammadhu. Hello. Hello Uche. Hello nagaan koo. Dhugaadhaan illee baay'een si yaade. Dhugaa waaqayyooti. Dhugaan siin jedhala dhugaadhala amma akkuma carraa namicha garraamii tokkodha garraamii waaqayyoodhaa kaasee ilkaan isaa duwwaa cabaadha waamti itti irrate tokko. Karaarraan waamee bilbila muka fakkaata nama fakkaata maal teekinooloojiin isoo hin deeme gooftaa galatu neetworkii duwwaan nutti irrate malee kunoo teekinooloojiin biyya nu guute. Kiristoosii. Anumaaf moo maal akkamitti ree dhugaan siin jedha dhugaama nageenye beektaa ilaala amma kunoo amma reefuu makiinaa madhaabeeyyuun sii bilbilee makiinaa biyeeyitii maal akka inni fakkaatu suma gaafa wajjin abjuu isa gaafa abjuu keessa isa gaafa bira bullee sana yaadattanii wanta nan haasaa bule abjuudhaan illee waan nan haasaa waa'ee makiinaa ture laa gooftaan immoo gatee nan ganne jaalala kee kanaaf. Makadhiisi. Dhugaa waaqayyooti ilaala abbaa qabeenyaa gaafa sana. Abbaa qabeenyaa gaafa sana laata fuusaa nan bisi. Maal akkamitti birrii 10,000 itti kenneeraadhee birrii 5,000 malee hin jiru. Birrii 5,000 immoo homaa rakkoo hin qabu innaan ilaa booksii garaa anaan isa godhu barbaada. Anaan maal akkamitti? Fixeetti agarsiigee. Maal no akkasitti immoo birrii koo nyaatanii maalatti illee anatti anaan nama araadaa kiflakkitamaa 25 akkamitti hin banne akkamitti dhugaan siin jedha baay'ee nama dhiba garuu itti nima anaan faaraa godhu anaan goowwaa godhu anaan moo akkamitti gaafa nasi tokko dhiitee tokko kabalame gaafa sana. Baay'ee kotu nan dhabe maal birrii koodhaan hin bilbilaa birrii koodhaan birrii Achi eegin injigaa. Jaalalli keenya immoo dachaadhaan dabalaa deemaa rabbilee sirriidhaanis dhufee nan dhufa dhiyootti nan dhufa. Anaan gowwaa godhu anatti mudii qabatu anatti mudii qabatu. Kunoo as bu'ee. Saantima kee hin badamne jira saantimni kee.
Dhaabbadhu. Ambulaansiitti bilbili poolisii. Waa'ee keessaa laammanii wanti baay'ee san gaaffii ta'e sammuu qabdu. Kuno. Saanti baay'ee tiri? Sammuu qabdu. Ilaa. Waa'ee keessaa Saanti baay'ee tiri? ammanii poolisiidha. Poolisiidha amman. Qorannoo yakkaaf hin dhufee. Fedhi san birrii qaba. Qorannoo yakkaaf ni godina biraarraas dabalame malee ani Hilli qimsee? poolisiidha. Waa'ee koo isin karaa hin taaneen birrii hin argatina. Karaa hin taane irra hin hojjetina. Tole. Ani isiniin qabuu nan danda'a garuu qabamtaniitti silaamti isaa jireenyichi isin qabeera. Kennaa kabirri lama ta'e. Hilli qimsee? Salli qimsee? Nangooteef naan jettanii. Nangooteef naan jettanii. Sii godhama yeroo dhiyootti siifis. Silan didduu. Seen jechuun. Yaada qeerta bakka si yeroo hundumaa sikkaasa. Nkuttuuri hamaa aduu wayita. Dhaltee bahu. Safara godaatti dhannee hojjenna hamma moosita hojjeta. Eeyoota. Anatti dhaabataa akka keessa dhaabachaa narraa utaa oli.